kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabna dubbifna afaanuma keenyaan gara keenyaan tabarsiifna hubeedhaan jalqabna Kan hordoftoota fayyaanii fi nagaa keessanii egaa akkuma kanaan duraatti sararri darbeetti qabanee isin dhiyaanneerra mata dureen keenya irraatis kalee jedha. Kalee jalatti maalummaa kaleen ilaalla akkasuma argama kalee dalagaa kalee fi wantoota fayyummaa kalee akka eegamu taasisan ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti akkuma hundumti keessan beektan waa'ee maalummaa kaleetu kan seenute kaleen qaamota namni tokko jiraachuudhaaf dirqama barbaachisan keessaa isa tokkodha. Kana jechuun namni tokko kalee malee jiraachuu hin danda'u. Kaleen yoo kan dalagaa ishee hin dalanne yookiin kan hin jiraanne yoo ta'e kan hin jiraanne ta'a jechuun namni tokko lubbuun jiraachuuf akkasumas fayyummaan nama sanii rakkisaa ta'a jechuun. Egaa uumamaan kaleen namni kalee lama qaba. Innis bitaaf mirgatti kan argamudha. Innis kan argamu duuba garaa keenya gara oliitti siqee karaa mirgaatiin tiruu jalatti gaditti kan argamu ta'u gara bitaatiin immoo raajoo gaditti kan argamudha jechuudha. Egaa namni haala saba garaagaraatiin kalee tokkos qabaachuu ni danda'a. Innis sababoota sadeen armaan gadii kanaa ta'uu danda'a. Tokkoffaa irratti uumamaan namni tokko kalee tokko qabaatee lachuu hin danda'a. Saba garaatiin ta'uu danda'a. Lammaffaa irratti kaleen tokko dalagaa isaa dalaguu dhiisee kubsatee kan dalagaa hin dalanne yookaan ta'e yaala baqaqsanii hodhuutiin kaleen dalagaa hin dalanne sun ba'uudhaan namni kalee tokko qabaachuu hin danda'a. Sadaffaa irratti namni tokko kalee tokko nama birootiif abjuun namni tokko kaleen tokko dalagaa isaa kan dhaabute kalee isaa barbaachisaa yeroo kana nama biraatirraa argachuu qabu. Yeroo kana namni tokko kalee san kan isaaf kennu ta'e kunis kalee tokko qabaachuu danda'a jechuudha saba kanaatiif jechuudha. Asirratti wanti hubatamuu qabu namni tokko kalee tokko ni jiraata akkasumas fayyaa qabeessa ta'ee rakkoon osoo irra hin gahin jiraachuu ni danda'a jechuudha. Haa ta'uti malee namoonni kalee tokko qaban kaleen isaanii akka salphaatti miidhamuuf carraa guddaatu jira jechuudha. Kana jechuun namni kalee tokko kan qabu yoo ta'e namni kaleen lama qaburraa garaagarummaan inni qabu kaleen isaa tokko dalagaa kaleen lama dalagu waan dalaguuf dalagaan itti ba'achuuf akkasumas immoo wantoota garaagaraa wantoota xuraawwan garaagaraa qaama keessaa balleessuuf kaleen tokko irratti yookiin hojiin dalagaa waan ba'atuuf carraan inni miidhamu guddaadha jechuudha. Yeroo kanatti kaleen keenya miidhaan irra ga'uu danda'a. Kanaaf namoonni kalee tokko qaban of eeggannoon akkasumas kunuunsi isaan ofiin godhan warroota kalee lama caalaa baay'ee cimaa fi akkasumas kan of eeggannoo guddaa kan barbaadudha jechuudha. Fayyaan faayaa, fayyaan faayaa, fayyaan faayaa, fayyaan faayaa, fayyaan faayaa. Yoo gara dalagaa kaleetitti kan deemnu ta'e egaa akkuma jalqaba irratti siin kaafne kaleen qaamoleen namni tokko jiraachuuf dirqama barbaachisan keessaa isa tokkodha. Egaa kana kan jedhamus kaleen dalagaa guddaa qaama keenyaaf yookiin namni tokko fayyaa ta'es akkasumas lubbuun jiraachuudhaaf dalagaa guddaa akka hin qabdu ta'uu agarsiisa. Jalqaba irratti kaleen keenya xuraawwan qaama keenya keessatti sababa nyaatiin yookiin reaakshiniin garaagaraa gaggeeffamuun qaama seelotas ta'ee oomishaman kan gara alaatitti baasuun bifa fincaaniitiin gara alaatti kan ba'an godha jechuudha. Qaamoleen kun yoo qaama keenya keessatti kan hafan ta'e balaa fi akkasumas summii nuti ta'uun balaaf ni saaxiluu danda'u jechuudha. Inni biraa gara alaatii qorichas ta'e akkasumas immoo xuraawwan gama keessaa seenanis gara kalaatiin erga dalagaa isaanii dalaganii booda gara alaatti kan baafaman qorichoonni garaagaraa gara kaleetiin jechuudha. Inni biraa dhangala'aa qaama keenya keessa jiru to'achuufis ni gargaara jechuudha. Dhangala'aan qaama keenya keessaa yoo akka hin baay'annes akka hin hir'annes kaleen ni gargaara jechuudha. Kana jechuun yoo bishaan dhangala'aan qaama keenya keessaa xiqqaa kan ta'u ta'e fincaan uumamu yookiin fincaan baay'inni fincaan uumamu akka xiqqaatu godha. Yommuu dhangala'aan qaama keenyaa kan baay'atu ta'e akka fincaan gara baatee gara labaa'uutiin akka dhangala'aan qaama keenyaa keessa akka irratti taasisaa jechuudha. Inni biraa oomisha dhiigaa keessatti gahee ni taphataa yookiin
oomisha dhiigaa ni to'ata. Kana jechuun dhiigni hormoonii eritiroopoyetiin jedhamu oomishuudhaan dhiigni hanqinni dhiigaa hoo jiraatu ta'e yeroo kana hormoonii kana gallakkisuudhaan oomishni dhiigaa akka oomishamu ta'a jechuudha. Inni biraa hormoonota biroo hormoonota garaagaraa gallakkisuudhaan meetaaboliizimii yookiin ri'aakshinota garaagaraa keessatti. Inni biraa elektiroolaayitii qaama keenyaa keessaa to'achuufis ni gargaara. Kanneen elektiroolaayitoota akka soodiyeemii, kaalsiimii fi pootaasiyeemii fi kanneen birootis qaama keenya keessatti wal madaalanii akka jiraatan rakkoolee garaagaraa akka hin geessine kan to'atu kaleedha jechuudha. Dalagaaleen kalee armaan olitti isin kun dalagaa kalee keessaa isaan muraasa. Kaleen keenya kanaan alatti dalagaa baay'ee qaba. Kanneen birootis ni jiru jechuudha. Isa biraatti isin akkamitti fayyaa kalee keenyaa eeggachuu dandeenya kan jedhudha. Egaa akka armaan durumaa isin jenne kaleen keenya faayidaa guddaa qaama keenyaaf kan kennuu fi dalagaa guddaa akkasumas fayyummaa qaama keenyaaf baay'ee murteessaa kan ta'e hubannee jirra. Egaa kaleen keenya dalagaalee kanneen akkasumas fayyummaa qaama keenyaa fayyummaa kalee keenyaa eeguuf maal gochuu qabna kan jedhutti yoo deemne tokkoffaa irratti fayyummaa kalee keenyaa eeggachuudhaaf bishaan gahaa ta'e guyyaatti dhuguudha. Kunis yoo xiqqaate liitirii 2 hanga 3 jechuudha. Kun faayidaa kalee keenyaaf qofa osoo hin taane qaama keenya hundumaayyuu bishaan dhuguun qaama keenya kamiifuu si'ilota qaama keenyaa tishuulee qaama keenyaa iddoo kamittuu kan barbaachisu waan ta'eef bishaan dhuguuf kaleef qofa osoo hin ta'in qaamolee biraatiifis faayidaa waan qabuuf bishaan kan dhuguun baay'ee murteessaadha jechuudha. Innis inni lammaffaa irratti fincaan yeroo namatti dhufu yeroo fincaan qabatanii yeroo dheeraa turuu dhiisu. Kanaaf yoo fincaan namatti kan dhufu ta'e haala qabatamaa saniif haala namatti tola taanan fincaan san qabatanii tursiisuun balaa kalee irratti dhiibbaa akka geessisu waan ta'uuf yeroo kanas dafnee fincaa'uu qabna. Inni biraa sosochii qaamaa sosochiin qaamaatis akkuma bishaaniin wal qabatu qaama keenya hundumaafuu wantoota qaamota keessa keenya jiran hundumaafuu faayidaa guddaa waan qabuuf sosochii qaamaa gochuun dirqamaa jechuudha. Isa biraatti yoo deemnu qorichoota kamiyyuu ajaja ogeessa fayyaatiin ala fayyadamuu dhiisuu qorichoota kamiyyuu haa ta'uuti ajaja ogeessa fayyaatiin ajajiin ala fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Kanaan alattis haala ogeessi fayyaa nu ajajiin alatti hamma isaa baay'inni yookiin duutii isaa baay'inni fudhachuu hin qabnu jechuudha. Hagoonni ogeessi fayyaa nu ajajee fi yeroo inni nu ajaje fudhachuu qabna. Inni biraa hamma ashaboo fi sukkaaraa baay'inni fayyadamuu dhiisuu kan haal qabatee biyya keenyattis baay'ee rakkisaa ta'uu baate biyyoonni biraa dhibee sukkaaraa fi kanneen biraas qaban dhiibbaa dhiigaatis qaban dhibee sababa kalee irratti miidhaa geessisuu waan danda'uuf nyaata kanneen akka sukkaaraa fi ashaboo itti baatan odoo fayyadamuu baannee gaariidha. Inni biraa namoonni dhibee kanneen biroo qaban kanneen akka dhibee sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa, onnee fi kanneen biroo qaban hordoffii cimaa godhu jechuudha. Dhibeeleen kunniin fi kanneen birootis kallattiinis ta'ee al kallattiidhaan kalee keenya irratti miidhaa geessisuu waan danda'aniif fakkeenyaaf yoo fudhanne dhiibbaan dhiigaa turtii yeroo dheeraan booda kalee keenya irra miidhaa guddaa geessisuu waan danda'uuf yeroo kana hordoffiin kun cimuu qabaa jechuudha. Walumaa gala irratti mata dureen keenyaadhaaf isin qabannee dhiyaanne kana yeroo biraa dhibeelee kalee wajjin wal qabatanii fi akkasumas mallattoolee fi wantoota kalee keenya miidhan irratti qabannee isin dhiyaanna. Waan raaf waan nuti ibsaniif galatooma fayyaataa ayyaanota keenya. Fire,